raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbanitti guyyoota sadii wiixataa roobii fi jimaataa galgala sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 17,575 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Boqonnaa ajjeechaa haaraa mootummaan Itoophiyaa Biltiginnaa Abiy Ahimadiin durfamu Oromoo irratti labse. Ajjeechaa artisti Haacaaluu Hundeessaa bara 2020 hanga ajjeechaa Jaalbattee Urgeessaa bara 2024. Yooyaa akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya jaalatamoo. Yeroo hundumaa baatii waxabajjii torban dhumaarraa Oromoon goota isaa haala suukaneessaadhaan waxabajjii 29 bara 2020 jalaa kichuutti kutamee artistii Sagalee Kiloolee fi goota onnee guutuu hubataa namaa fi falmataa Haacaaluu Hundeessaa Boonsaa sagantaa adda addaatti yaadata. Haaluma kanaan torban kunis ajjeechaa haqni isaa ukkaanfamee dhokfame yaadachuuf torban artistii Haacaaluu Hundeessaa ta'ee haala addaatti yaadatamaa jira. Qophii yaadannoo kanneen keessaa kan duraarratti eeramuu danda'amu qophii badhaasa Haacaaluu kan afaan Ingiliziitiin Haacaaluu Hundeessaa Awaard jedhamuu fi faawundeeshinii Haacaaluu Hundeessaan gaggeeffamudha. Haacaaluun sirba keessatti waa'een keenya yoo dhiisanis nama hin dhiisu akkuma jedhee waa'een Oromoo kan dhiisuu danda'an miti. Namni namuma qabu, Oromoon Oromooma qabu, ajjeechaa jumlaa fi duguuggaa sanyii, dhiittaa mirga namoomaa, gabrummaa fi hacuuccaa uummata nagaa irratti barayyuu raawwatamu kamuu otoo arguu kun siyaasadha, siyaasa nagayeera jedhee callisu namummaansaa hin ayyamuu fi kanaaf hoggayyuu waa'ee himata. Dhiyeenya immoo lammiin Oromoo waa'ee yoo himatu ajjeechaa Haacaaluu duraa fi booda jedhee himachuuf dirqame. Ajjeechaan Haacaaluu irratti raawwatame sun boqonnaa haaraa uume. Boqonnaa itti Oromoon ilma isaa qaalii dhabe. Kumoonni hedduun ajjeechaa jumlaa, hidhaa jumlaa, dararaa hamaa fi dhiittaalee mirga namoomaa addunyaa tanarratti beekaman hundaaf itti saaxilame boqonnaa ajjeechaa haaraa. Nutis qophii kana keessatti mata duree boqonnaa ajjeechaa haaraa mootummaa Itoophiyaatiin Oromoo irratti jedhuun dhiittaawwan mirgoota namoomaa ajjeechaa Haacaaluu bara 2020 kaasee hanga ajjeechaa Jaalbattee Urgeessatti jiran keessaa isaan ijoo sirna Oromoo balleessuu irratti fuulleffatanii ajjeechaa bara 2020 irratti fuulleffachuun qindeeffannee kan bara 2020 fi 2021 qabannee dhiyaanneerra. Qopheessituun Faayituu Waariyoo, Gulaalaan Duubee Wayyeessaa kan isinii dhiyeessu immoo an Gurmeechaa Gammachuuti. Hanga dhumaatti nu waliin tura. Haacaaluun erga haala suukaneessaan ajjeefame amma kunoo waggaa 4 guutuun darbe. Haqni Haacaaluu kan maatii fi hiriyoota isaa akkasumas kan uummata Oromoo sababa ajjeechaa ilma isaa qaroo kanaatiin miidhaa qaamaa qalbii adda addaatiif saaxilamee odoo hin bahin irra dibamee ukkaanfamee too waggoonni 4 lakkaawan. Ajjeechaa suukaneessaa kana booda yakkoonni gurguddoon yakka waraanaa, yakka farra namummaa fi duguuggaa sanyiitti qixxaatan hedduun qaamolee mootummaatiin raawwataman kan turan yoo ta'u dhaabbileen mirga namoomaa fi mootummoonni addunyaallee gabaasaa turaniiru. Kanneen keessaa muraasa fudhannee kan ilaallu yoo ta'u waan Haacaaluun wal qabsiifnee qopheeffannes itti aansinee ilaalla. Gabaasni ji'oota muraasa dura dhaabbata miidiyaa Reuters jedhamuun waa'ee koree nageenyaa Oromiyaa keessatti hundeeffamuun ajjeechaa, dararaa fi hidhaa seeraan alaa raawwataa turee fi ammallee jiru saaxilamuu hordofuun haalli dhiittaa mirga namoomaa Oromiyaa keessaa hamma tokko xiyyeeffannoo idil addunyaa argachuun ilaalcha dogoggoraa mootummaan kun mootummaa Oromooti jedhu jijjiiree jira. Hasan aangoota olaanoo duguuggaa sanyii akeeku kan akka Haasaa Fiqaaduu Tasammaa kan qurxummii fixuuf galaanicha gogsuu jedhuu fi gochii caasaa koree nageenyaa kanaan sarkaa naannootii hamma aanaatti diriiree lammiilee nagaa dararaa kan Oromiyaa keessaa kun dorgomaa kan hin qabne ta'uudhaan mootummichi murna yakkamtoota malee mootummaa uummata kamuu bakka bu'uu hin dandeenye ta'uu mirkaneessa.
Akka gabaasa Reuters kanaatti kutaalee Oromiyaa hunda keessatti koree nageenyaa miseensota 5 kan bulchaa itti gaafatamaa poolisii, gaafatamaa dhimma nageenyaa, gaafatamaa abbaa alangaa fi durataa paartii PP sadarkuma jiruun ajajni ajjeechaa murtii malee hidhaa fi dararaan seer malee raawwatamaa ture. Gorsaan pirezidaantii Oromiyaa duraanii tokko akka Reutersitti himetti ajajni ajjeechaa kallattumaan pirezidaantiin naannichaa Shimallis Abdiisaa fi hoogganaa poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa jedhamuun kennama. Koreen nageenyaa jedhamu kun ifatti beekamuu isaatiin dura gochoota yakkaa maqaa adda addaatiin qabamanii kan ibsamu yoo ta'u, fakkeenya hidhaawwan seeraan ala mana murtii ajajaa fi murtiidha fudhatama dhabsiisee ta'u hidhamtoonni akka hiikaman ajaje hojiirra oolchuu diduudhaan ajaja qaama olaanaarraa dhufe jedhamuun shaarama ture. Kana malees hidhamtoonni koree kanaan hidhaman adeemsa seeraa baratamaa keessa kan hin dabarre yoo ta'u, maqaa haala yeroo jedhuun gaafin seeraa fi mirgaa hidhamaan tokko qabu hundi daangeffamee akkanumatti ka'amu. Namoota akkanaan hidhaman keessaa gariin ammoo ajjeefamanii gatamanii argamu. Kun taatee ajjeechaa Haacaaluu irraa kaasee waggoota 4 darbaniif babal'atee itti fufe kan aanaalee Oromiyaa hunda keessatti raawwatamaa jiru ta'uu nutillee jala buunee saaxilaa turreerra. Ajaja mana murtii diduudhaan ajjeechaa fi hidhaa seeraan alaa raawwachuun ajjeechaa Haacaaluu booda bifa jijjiirratee haa jabaatu malee raacitiin isaa kanuma dura ture jechuu dandeenya. Garee ajjeechaa fi hidhaa siyaasaa raawwatu garee koree nageenyaa Reuters saaxile kana dursee koree fooyya'insa sirna haqaa jedhamuun manneen murtii fi caasaalee haqa baasuu malan hunda ajaja qaama raawwachiistuu tokko jala oolchuuf yaalamaa tureera. Qaamni maqaa koree fooyya'insa sirna haqaa jedhuun uumamee ture kun naannoorraa kaasee hanga aanaalee fi araddaaleetti kan diriire yoo ta'u, akeekni isaa manni murtii ajajaa fi murtii qaamni raawwachiiftuu hin barbaanne akka kennuu dhiisu taasisuu ture. Koree fooyya'insa sirna haqaa jedhamu kun dambii lakkoofsa 82 bara 1999tiin kan hundeeffame yoo ta'u, sadarkaa Oromiyaatti pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa walitti qabaa, pirezidaantiin mana murtii waliigalaa itti aanaa walitti qabaa ta'uun, itti aanaa pirezidaantiin mana murtii waliigalaa, abbaa alangaa waliigalaa Oromiyaa, koomishinii poolisii fi koomishinii mana sirreessaa miseensa godhatee waliin hojjechaa turaniiru. Koreen nageenyaa ajjeechaa Haacaaluu irraa kaasee maqaa haala yeroo jedhuun nama nagaa seeraan ala hidhee kaan ajjeesee gatu kun bu'uurri isaa koree fooyya'insa sirna haqaa isa dura ture kana yoo ta'u, amma mana murtii keessaa hambisee gaafatamaa paartiitiin bakka buusuudhaan ajjeechaawwan suukaneessaa fi hidhaa fi dararaa yakkoota naazii waliin wal fakkaatu raawwachuu irratti argama. Rakkoon bulchiinsa biltiginnaa rakkoo abbaa irrummaa yookaan cunqursaa qofa otoo hin taane rakkoo sirna dhabdummaa fi akka feetee murna seeraa fi sirna tolfachuus ta'ee kan tolfameen deemuu hin feene murna masaraa mootummaa 4 kiiloo keessa maandheeffatee akka shiftaatti socho'aa ta'u biyyan bulchaa jira ofiin jedhu ta'uu isaati. Mootummaan abbaa irree tokko qaamonni nageenyaa tarkaanfii madaalawaa hin taane fudhatanii akka namoota nagaa ajjeesan hidhan dararan taasisa. Mootummaan kun immoo tarkaanfiin qaamota nageenyaatiin guyyuu fudhataman akkuma jiranitti ta'ee koree seeraa fi sirna biyyattiitiin fudhatama hin qabne seeraan ala hundeessuudhaan akka mootummaatti of laaluu didee akka shiftaatti socho'a. Yakkoota ajjeechaa suukaneessaa haalota akkasii keessatti bara 2020 hanga 2024 haga amma keessa jirru kanaatti hoogganummaa paartii biltiginnaa Abiy Ahimadiin raawwataman kana kan sirna Oromoo yookaan Oromummaa yakkuu fi balleessuu irratti xiyyeeffatanii ijaarsaalee Oromoo bu'uuraa akka sirna gadaa irratti raawwatamanii fi kanneen lammiilee irratti bifa akkaatiin raawwataman jennee bakka lama gurguddootti qoonnee ilaaluu dandeenya. Jalqaba kanneen sirnoota Oromoo yakkuu irratti xiyyeeffatanirraa kaana. Jalqaba irratti ajjeechuma Haacaaluu laalla. Haacaaluu Hundeessaa yoo laallu namuma tokko, dubbiin garuu akkasii miti. Haacaaluun beekadha, hayyuudha, falmataadha, nama qeerroo fi qarreen Oromoo guddaa fi xinnaan akka hoogganaatti ilaaluu jaalatamaa umrii isaatii walitti qabsoo bilisummaa Oromoo fi aartii Oromoo gumaata olaanaa taasisee goota sodaan qabne arjaa waan qabu mara lubbuu isaa dabalatee sabaaf kennedha. Daa'imman yookaan ijoolleen Oromiyaa Haacaaluu lubbuutti jaalatu. Daa'imni Oromoo Haacaaluun beekne hin jirtu. Haacaaluun akkasumaan daa'imman kanaan kan jaalatame odoo hin taane nama ayyaantummaa qabu, qulqulluu garaa taliilaa haqummaaf dhaabatee dhukkuba gabrummaa onnee Oromoo maraa keessaa dhikkifatu gadi baasee waan falmateefi.
Haacaaluun nama umurii isaa gabaabduu itti galaafatame kana keessatti nama ujuba aartii Oromoo ta'uu danda'ee matuma isaattuu nama jaarmiyaa ta'edha. Nama kanatti bu'uun Oromummaatti bu'uuf akka ta'e ifa ture. Haacaaluun yeroo lubbuun jiru haadha warraasaa haadha wabiitiin jarattiin ana nagalaafachuun ishee hin hafu biyyattiin immoo nagaan argattu jedhee akka ture haati wabii yeroo baay'ee ibsitee jirti. Wanti erga ajjeechaa waxabajjii 29 bara 2020 sanii kaasee hamma har'aatti jiru jechuma Haacaaluu keenyaa kana mirkaneessa. Lammeessoo ajjeechaa jumlaa jila gadaa Karrayyuurraa kaana. Karrayyuun uummata sirna gadaatiin cinna tokko malee bulaa jiru. Uummata diina hedduun marfamee garummoo gootummaadhaan of kabachiisee giddugaleessa Oromiyaa godina Shaggar Ba'aa Aanaa Fantaallee keessa jiraatudha. Muddeen tokko bara 2021 garuu seenaa gadaa Karrayyuu keessatti guyyaa gaarii hin turre. Ajjeechaan suukaneessaa fi jumlaa Karrayyuu irratti raawwatame. Muddee tokko bara 2021 Oromiyaa godina Shawaa Ba'aa daangaa Aanaa Boosatii fi Aanaa Fantaallee iddoo Kaarraa yookiin Mootoma jedhamutti tuunni gadaa michillee jila gaggeeffachuuf walitti qabamee ture. Namoonni argan miidiyaalee garaagaraaf akka himanitti guyyuma kana humni addaa poolisii Oromiyaa, poolisiin aanaa fi milishaan gandaa waliin dhufee namoota jila kanarratti argaman namoota 41 ta'an walitti qabanii fuudhanii deeman. Guyyuma kana jechuunis muddee tokko bara 2021 galgala isaa naannoo sa'aatii tokko ammoo namoota qaban keessaa abbaa gadaa Karrayyuu Kadir Hawaas dabalatee kan murtaa'an ajjeesuun darban. Abbaa gadaa Kadir Hawaas dabalatee tuunni abbootii gadaa ajjeefaman miseensota gadaa michillee kan dullachaa yoo ta'an waggaa fuuldura gadaaf godaananii bakka Kaarraa yookiin Mootoma jedhamu kana qubatanii akka turan ibsama. Bariisaa gaafa muddee 2 bara 2021 uummanni reeffa kaafachuuf yoo jedhu humnoonni mootummaa uummanni akka reeffa hin kaafne ittisaa oolan. Maaliif reeffa kaasuu dhorkan kan jedhu gaaffii guddaadha. Galgala keessa naannoo sa'aatii 4 uummanni reeffa namoota ajjeefamanii kaasuu danda'e. Reeffi kaafame kan namoota 14 yoo ta'u qaamni isaanii waan dhaanamee babbadeef bifa isaanii salphaatti adda baasuun ulfaataa ture. Namoota 41 qabaman keessaa 14 ajjeefamaniin ala kanneen hafan ammoo eessa akka geessan wallaalamee ture. Tuuta michillee waqtii ammaa baallii gadaa harkaa qabu dabalatee hawaasa Oromoo Karrayyuu keessaa namoonni guyyaa kana bakka tokkotti cimsamaan haala suukaneessaadhaan rasaasaan rashanaman kunis tokkoffaan Kadir Hawaas Boruu Abbaa Bokkuu yookiin Abbaa Gadaa, kan lammataa Boruu Godaanaa Boruu, sadaffaan Jiloo Dhaddoo Diidoo, afraffaan Bulaa Fantaallee Hawaas, shanaffaan Bulgaa Boruu Hawaas, ja'affaan Hawee Roobaa Hawaas, torbaffaan Jiloo Diidoo Fantaallee, saddeettaffaan Boruu Fantaallee Jiloo, saglaffaan Fantaallee Boruu Galaasoo, kurnaffaan Boruu Fantaallee Boruu, 11ffaan Qumbii Gurraacha Dhaddachoo, 12ffaan Fantaallee Waaqayyoo Dagalee, 13ffaan Odaa Carcar Odaa fi 14ffaan Boruu Jiloo Boruu yoo ta'an kanneen qabaman keessaa kan guyyaa biraarratti bakka biraatti ajjeefame Jiloo Boorrayyuu Hawaas fa'a. Gabaasa Koomishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa dabalatee gabaasaaleen hedduun akka saaxilanitti tuunni gadaa Karrayyuu qaama nageenyaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin ajjeefamuu mirkaneessanii jiru. Miseensota qaama nageenyaa ajjechaa kana raawwatan kanneen keessaa namni Geetaachoo jedhamu Kadiroo fa'aan isin shanee waan taataniif amma yeroon itti ajjeefamtan ga'eera. Kan qarshii qabattanii jirtan qarshii keessan baasaa nutti kennaa jedhee dubbachuusaa kan ajjechaa kanarraa hafe boruu mi'eessoo waan gurra isaatiin dhaga'e dhaabbilee qaamota mirga namummaa fi Rooyitersiif ibsuunis waan mirkanaa'e ta'uu ni yaadatama. Ajjechaan jumlaa sirna Oromoo yookiin Oromummaa balleessuu irratti xiyyeeffannoon raawwatamaa jiran kunneen kan akka tasaa yookiin dogoggoraan raawwataman otoo hin taane imaammata ifatti karaa bakka bu'aa mootummaa Fiqaaduu Tasammaa jedhamuun ibsame kan qurxummii balleessuuf galaanicha gogsuu jedhuun kan masakaman yakkoota karooraan raawwataman kan yakka duguuggaa sanyii, yakka farra namoomaa fi yakka waraanatti fudhatamuu kan danda'an ta'uun beekamee ragaan sirnaan qabamee qaamolee yakka idil addunyaa ilaalaniif dhiyeessuu feesisa. Bara 2020 ajjecha Haacaaluu san booda kanneen erga to'annoo seera jala oolanii booda bara 2020 qaamota nageenyaatiin rashanamanii yookaan ajjeefamanii gataman akkasumas kanneen mana jireenyaa isaanii keessatti, bakka hojii isaaniitti, mana barnootaa keessatti, mana amantaa keessattii fi bakka adda addaatti qaama nageenyaa mootummichaatiin, poolisii addaa Oromiyaatiin, raayyaa ittisa biyyaatiin dirooniidhaan ajjeefaman lakkoofsi isaanii hin beekamu.
Akkuma yaadannu ajjechaa suukaneessaa artisti Haacaaluu waxabajjii 29 bara 2020 boodarraa eegalee bilbillii fi tajaajilli intarneetii guutummaatti addaan cite. Mirga odeeffannoo argachuu, waan biyya keessatti deemaa jiru beekuu fi odeeffannoo argamurratti hundaa'anii lubbuu ofii fi maatii ofii baraaruun abjuu ta'e. Dukkana keessatti bakka odeeffannoon hin jirretti ajjechaa fi hidhaan jumlaa goleelee Oromiyaa hunda keessatti itti fufe. Maakalaawin dur tokko ture yeroo kanatti aanaalee hunda keessatti diriire. Manneen barnootaa wiirtuu barnootaa ta'uu isaanii hafee wiirtuu dararaa yookiin torchar seentaris Oromoonni waqtii dhukkuba COVID-19 keessatti rakkina guddaadhaan ukkaaffaman ta'e. Gaafa waxabajjii 30 bara 2020 namoota ajjechaa Haacaaluu irratti raawwatame balaaleffachuuf mormii ba'an irratti ajjechaawwan suukaneessaa guutuu Oromiyaa keessatti raawwatameen kumoonni akka ajjeefaman amanama. Kanneen dhaabbilee mirga namoomaatiin adda bahanii qofti 253 ol yoo ta'an kan bakka itti kufee hafe baay'eedha. Guyyuma kana Magarsaa Geetuu kan jedhamu miseensi poolisii addaa Oromiyaa Finfinnee mooraa galma aadaa Oromoo keessatti bakka reeffi Haacaaluu Burraayuu irraa erga deebifamee booda itti kaa'amee turetti haala achitti deemaa ture mormuu isaatiin qofa ajjeefamee kaan hidhaman. Ajjechaan jumlaa kaaba Oromiyaa Walloo keessatti waxabajjii bara 2020 keessa raawwatames danuudha. Ajjechawwan ajjeefamuu Haacaaluu hordofuun raawwataman hedduun akeeka siyaasaaf jecha kan raawwataman waan turaniif haala saboota gidduutti, gosoota gidduutti akkasumas amantoota gidduutti walitti bu'iinsa dalgaa dhalchuu danda'uun hoogganotaa fi hayyoota amantii irratti xiyyeeffachuun raawwatamaa turan. Fakkeenya muraasa ba'a Oromiyaa ba'aa fi kibba ba'aa yoo ilaallu akeekni isaa Oromoo gidduutti amantii fi gosaan walitti diruuf, Amaaraa fi Oromoo gidduuttis amantii fi sabaan wal lolchiisuudhaan faayidaa siyaasaa rakasa shaqatachuutti turan. Haaluma kanaan Oromiyaa ba'aa Harargee lixaatti imaama masjiida Taqwaa magaalaa Baddeessaa kan ta'an Sheekh Abdullaahii hagayya 23 bara 2020 ajjeefamaniiru. Torbanuma kana keessa ammas waraanni mootummaa mana hayyuu amantii Sheekh Umar jedhamanii irratti dhukaasa banuun yakka ajjechaa raawwataniin Sheekh Umarii fi haadha warraa isaanii dabalatee namoonni 3 haala suukaneessaa ta'een ajjeefamaniiru. Ajjechaa haadhaa hordofee daa'imni ji'a 3 ajjecha irraa hafte harma dhabuudhaan guyyaa tokko booda du'uu ishii gabaafamee ture. Qabsaa akkasumas hayyuu siyaasaa fi diinagdee kan ta'e Galaanaa Imaanaa Sadaasa 21 bara 2020 humna addaa Oromiyaatiin qabamee as buutensaa erga dhabamee ture qarqara magaalaa Amboo Laga Daabbis jedhamutti ajjeefamee gatame. Namoonni 3 Sadaasa 19 bara 2020 magaalaa Saqalaarraa qabamanii Sadaasa 20 bara 2020 ajjeefamanii dirree irratti gataman. Kan daran nama suukaneessu onkoloolessa 23 bara 2020 magaalaa Naqamteetti dargaggoonni 4 bakka tokkotti mana keessatti rashanaman. Dargaggoon Moosee Fiqaaduu jedhamu ammoo Wallagga Ba'aa aanaa Gudayyaa Biilaa ganda Gootee Caancoo keessatti ajjeefamee bakka Sawwaa jedhamu kan laga bunaa keessatti argamutti muddee 16 bara 2020 yakka tokko malee waraana bilxiginnaatiin ajjeefamee reeffisaa laga bunaa keessatti gatamuudhaan halkan tokko erga buleen booda muddee 17 bara 2020 ummataan argamee kaafame. Dargaggoon Faamii Abdii Jamaal jedhamus gaafa onkoloolessa 24 bara 2020 galgala keessaa naannawa sa'aatii 8tti magaalaa Awwadaay bakka Keellaa jedhamutti milishaa gandaa kan magaalaa Awwadaayin ajajamuun rasaasan dhaawamee ajjeefame. Dargaggoon Boonaa Tasfaayee Firrisaa jedhamu magaalaa Dambidoollotti bajaajii oofuun jiraatullee qaama mootummaatiin qabamee as buutensaa erga dhabame booda muddee 4 bara 2020 galgala mana hidhaa keessaa baafamee haala suukaneessan konkolaatatti hidhamee magaalaa keessa lafarra harkifamuun ajjeefamee gatame. Egaa dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo qophii addaa yaadannoo ajjechaa artisti Haacaaluu hordofuun mata duree boqonnaa ajjechaa haaraa mootummaan Itoophiyaa bilxiginnaa Abiy Ahimadiin durfamu Oromoo irratti labse ajjechaa artisti Haacaaluu Hundeessaa bara 2020 hanga ajjechaa Jaalbattee Urgeessaa bara 2024tti jedhuun har'aaf ajjechaa sirna Oromoo balleessuu irratti fuulleffachuun ajjechaa Jila Gadaa Karrayyuu ajjechaa Haacaaluu Hundeessaa fi isa hordofee bara 2020 irratti xiyyeeffannee kanarraa kanumaan golamna. Kutaa lammaffaa fi xumuraa qophii itti aanu keessatti qabannee kan dhiyaannu ta'uu ibsaa nagaatti jenna. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.